Abbaa Jifar haga Abbaa Bulgum maqaan kabaja Jimmaa akkamii moggaafama kan jedhu rantana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana taatiin hordofaa. Abbaa Gomol, Abbaa Moggim, Abbaa Diikoom, Abbaa Jifar, Abbaa Waarri, Abbaa Tamaam, Abbaa Billoom, Abbaa Cabsaam, Abbaa Bulgum kun maqaawwan kabajaa addaa Oromoo keessattuu naannoo Jimmaatti beekaman keessaa isaan muraasaadha. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti maqaaleen kabajaa moggaasuun akkuma jiru ta'us Jimmatti hedduminaan ni mul'ata. Maqaa kabajaa eenyutu moggaasa, maaliif moggaasuun amma ni jira moo hafeera kan jedhu sin ilaalla. Manguddoonni Jimmaa fi ogeessi aadaa godina Jimmaa dubbisne warra obboleessaattu moggaasa. Akkaataan maqaan kabaja Jimmaatti moggaafamu sababoota gurguddoo lamaaf ta'u harki caalu garuu warra obboleessaattu moggaasa jedhu manguddoonni Jimmaa Abbaa Tamaam, Abbaa Diikoom, Abbaa Waarri, Abbaa Billoom, Abbaa Saaqaa Bulbul. Abbaa Tamaam kan fakkeenya wayita ibsanitti obboleessi koo maqaan isaa Abbaa Naggaa, Abbaa Diikoo jedhame. Warri isaa keessattuu haadha warraa Abbaa Tamaam, Abbaa Diikoo naan jedhu qabdii jedhu. Yoo tasa abbaan manaa sun yoo irraa boqate namichuma kanatu abbaa manaa ta'u gatii ta'eef safuudhaaf jecha yookiin kabajaaf jecha jechuu qabdii jedhama. Amma namni kun bultii fi ijaaratu namni kun maquma yaamuu kan danda'u yogguu ta'us maatiin obboleessaa garuu maqaa kabajaa saniin yaamuu qaba. Yoo moggaasan kan jedhuuf Abbaan Tamaam maqaan dhaloota isaanii Jamaal Abbaa Diikoodha. Haadha warraa obboleessa isaanii yookaan Waarsaatu Abbaa Tamaam moggaaseefi. Kanas wayita ibsan obboleessi abbaa manaatiin maqaa dhalootaa yaamuun safuu qaba. Kanaaf Abbaan Tamaam jettee naa moggaafte. Gaafa obboleessi koo hangafti fuudhuyyuu ganama misirroodhaaf maqaan kennama. Erga maqaan kabajaa isheef kennamee booda haadhaa fi abbaan koo teessiftee maqaa kabajaa isaan waamu naa moggaasan jetti. Haala kanaan Abbaa Tamaam naa moggaasan jedhu. Sagantaan maqaa moggaasuu kun yeroo baay'ee bunni danfee maatii firri walitti qabamee geggeeffama. Kunis kan ta'e dargagguma isaanii keessaa akka ta'e ka dubbatan Abbaan Tamaam gaafas qabeen maqaa kana fuudheen taa'e jedhu. Yaa gaafa gaa'illi koo ga'u ammoo haati manaa koo akkasiin na waamu jalqabde jechuun adeemsa maqaa kabajaa moggaasu ibsu. Maqaa kabajaa argatan kanaanis hanga fuudhanitti waarsaa qofatu isaanii yaama. Namni kun garuu maquma dhaloota isaanii yaama jedhu Abbaan Tamaam. Haati warraas maqaa kabajaa qabdi. Jimmatti maqaan kabajaa kan kennamu warra dhiiraaf qofa osoo hin taane dubartootaaf illee ni moggaafama. Amma hafaa dhufeera jedhu Abbaan Tamaam. Irra caalaa kan haadha warraa maqaa gosaatiin mogga'ee ka jedhan Abbaan Tamaam sanyiin ishee jaarsoo taanaan jaarsittii jedhamti. Yoo karrayyuu taate harsittii, yoo gaaroo taate hamartittii, yoo basoo taate bosittii, busuusee buseesittii jedhanii yaamu. Aadaan kun amma ni jira kan jedhuuf ammoo namoonni waa'ee seenaa kanaa beekan akka himanitti keessattuu naannoo magaalaatti hafeera jechuun ni danda'ama. Baadiyyaa keessatti haffachaa dhufeera jedhu. Abbaan Tamaamnis aadaan maqaa kabajaa moggaasuu kun haalaan irrachaa dhufeera jedhu. Fakkeenyaaf wayita kaasan ijoolleen dhiiraa qaban 5 keessaa kan maqaa kabajaa moggaafame hin jiru. Maqaan kabajaa kan mogga'eef hin jiru. Sheeka sheekummaadhaan waamu malee abbaa abaluu kan jedhamu hin qabu jedhani. Obbo Zeenus maqaa kabajaanis moggaamafe abbaa mancaa ta'us isaan hin waamamani. Maatiin obboleessa isaanii garuu ammallee abbaa maccaatti waamu. Maqaa kamtu galmee gubbaarra ta'a kan jedhuuf ammootu maqaan dhalootaa yookiin maqaan kabajaa keessaa kamtu seeraan beekamamas. Obbo Zeenuun akka jedhanitti maqaan dhalootarraa moggaafame guutummaan guututti hin hafu jedhu. Namni umrii nama sanaa ol ta'u maquma dhalootaa yaama. Namni umrii isaanii gadi jiru ammoo maqaa kabajaa yaamuu danda'a. Kan daangeffamu garuu warra obboleessaatiini. Warri isaa
maqaa kabajaa alatti hin yaamtu jedhu. Mana barnootaattis irra caalaan maqaa dhalootaa akka hojiirra oolu himu obbo Zeenuun. Ijoolleen abbaa tamaam maqaa abbaa isaanii Jamaalitti akka himataniif galmeessan nutti himaniiru. Sababoota maqaan kun ittiin moggaan yookiin fakkeenya waliin abbaa billoo faaya durii warqeerraa hojjetamu billoorii jedhamu, abbaa waan mararfatuuf billoo koo jedhama. Abbaa warraafim, abbaa warriifim, abbaa garoom kabaja hangafummaa kennama. Abbaan Goojjam burcuqqoo bulbula dammaa itti dhuganiin kan morma dheerattu. Abbaan Cabsaa maqaa dhaloota Algii taanaan abbaa Cabsaatti moggaafama. Abbaan Simal maqaan dhaloota Muusaa taanaan abbaa Bulgum, maqaan dhaloota Abdii taanaan abbaa Garoom, maqaan dhaloota Maammoo taanaan abbaa Diimaafim. Abbaan gurraachaa isaanii kun bifa raayyuu kan mogga'eef jedhu abbaan Tamaam. Abbaa Gunjuu bifa fardaa kan waamamuudha. Abbaan Lungoo nama dheeraa ta'eedhaaf maqaan akkanaa kennama. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanarraaf qindeeffanne kana fakkaata. Seenaan kun hanga kana qofaa miti. Yeroo biraas barbaannee isiniif dhiyeessina. Kanarraaf qabanne kanuma. Horaa bulaa deebanaa.